በከመ ምሕረትከ አምላክ jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isinin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenya hundumti keessan bakka jirtanitti akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos galanni ulfini teessoo isaa Ariyaam irratti saafaa ta'u. Har'a guyyaa har'aa kan ammoo akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti gaaffii tokko miseensa irraa gaafatamne keessaati. Innis maal jedhaa? Gara abbaa gaabbii koo yeroon deemu iccitii keessa koo himachuu hin danda'u. Ani daa'imummaa koo irraa qabee mana namaattan guddadhe. Yeroo maatiin koo mana namaatti na gaafachuu dhufan illee jalaatiin dhokadha. Inni biraan immoo gara abbaa gaabbii koos deemee rakkoon qabu kana itti himachuudhaaf guyyaa 5 waliin tureetan deebi'ee galee. Rakkoon guddaan kan koo sodaadha. Maal godhu? Inni biraan immoo kana dura biyya Arabaan ture. Biyya Arabaas gaafan deemu immoo jaaladhee otoo hin ta'in namoonni baay'een biyya Arabaa deemuudhaaf fedha qabu. Jaalala qabu, fedhaan deemu, gammachuun deemu. Anaaf garuu biyya Arabaa deemuun gadda koodha. Ammas immoo biyya Arabaa deemeetan biyya Itoophiyaatti deebi'e. Biyya Itoophiyaa taa'ee ilaalee maatiin koo lammata gara sanatti akka hin deebi'u barbaadanii. Qarshiin achirraa argadhu kanaatiin isaanuman gargaara. Isaanuman fayyada malee ofii koodhaa bu'aan buufadhe hin jiru. Paaspoortu mallee gateetan akka waan ni badeetti yoo kun bade deemuu nafa jedheetan yaale. Ammas yeroo lammaffaa paaspoorri kun naaf ba'e. Badis na godha biyyuma keessatti iyyuu maatii koo dhiisiiti. Deemuun qaba moo deemuun qabu? Rakkoon kun maalidha? Yaada jedhu keessuma sodaan kun sodaa maaliiti? Sodaan akkamii kun maalirraa kan ka'edha? Maalirraa kan maddedha? Namni humnaa ol sodaattuu yookiin immoo dabeessa akka ta'uudhaaf maaltu isa taasisa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Wangeela qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 10:26 irratti egaa hin sodaatinaa kan ifa hin baane kan haguugame kan hin beekamne kan dhokate humtuu hin jiru jedha. Egaa hin sodaatinaa kan hin mul'anne kan haguugame kan hin beekamne kan dhokate tokkollee hin jiru jedha. Hin sodaatinaadha macaafni qulqulluun. Rakkoon kun rakkoo maalidha? Rakkoon sodaa guddaa kun sodaan maalirraatii burqa jennee gaafa ilaallu abboolii sodaachuun, mana kiristaanaa sodaachuun, tsabala sodaachuun, qurbaana sodaachuun, gaabbii sodaachuun, fannoo sodaachuun warri akkasii rakkoo akkasii qabdan sodaachuu fi kabajuun garaagarummaadha. ፍርሃትና ማክበር ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሶዳቹን ዋብራዳ ከበጁን ዋብራዳ namni waaqa namni fannoo namni tsabala namni ergamoota namni maaramii kabajuu qaba malee sodaachuun qabu. Sodaan dhufuu kan inni danda'u maalirraa kan maddeedha
jennee gaafa ilaallu amantaa hir'ina amantaa irraati kan maddedha. Baay'ina cubbuurraati kan ka'edha. Qulqullummaa dhabuurraati kan dhufudha. Fakkeenyaatiif seera uumamaa boqonnaa 2 kaasnee gaafa ilaallu Addaamii fi Heewaan sodaa tokko malee kabajaa ulfinaan Waaqayyo waliin jiraachaa turanii waggaa 7 uumamanii. Erga abboommii Waaqayyoo diiganii erga muka Iitsa Balet nyaataniin booda erga abboommii Waaqayyoo diiganiin booda sodaa eegalanii jedha. Namni abboommii Waaqayyoo eegu, namni gaabbii gale, namni foonsaa fudhatu, namni cabala cuubamu, namni gaabbii gale hin sodaatu. Sanaan booda Waaqayyootti dubbate, Addaam eessa jirta jedhee Waaqayyo gaafa isa gaafatu, qullaa koo waanan ta'eefan sodaadhe, raaqooteen sila'uun kun farraa'u. Agartanii cubbuun nama sodaachisa. Yakki hamaan nama sodaachisa. Seenaa Qaayelii fi Abeel ilaaluu dandeessu. Qaayel obboleessa isaa Abeelin erga ajjeeseen booda sodaattuu ta'ee jira. Yakki gaafa baay'atu, cubbuun gaafa baay'atu, gaarummaan gaafa dhabamu sodaatu nu gidduutti bu'a. Kanaaf egaa hin sodaatinaa jedha macaafni qulqulluu. Waaqayyoon kabajuu qabna malee sodaachuu hin qabnu. Abboolee kabajuu qabna malee sodaachuu hin qabnu. Kanaaf egaa rakkoon kun rakkoo maaliiti jennee gaafa ilaallu rakkoo afur hamaa, keessumaa immoo ayina xilaa gaadduu ijaa jedhamudha. Namoonni nuti akka namoota sodaannu, akka luboota sodaannu, mana amantaa deemuu akka nuti sodaannu, iddoo tsabalaa deemuu akka nuti sodaannu, abboolii mana kiristaanaa waliin dubbachuu akka nuti sodaannu, yaada garaa keenya ilaala. Afurri kun gaamma keessa darbaa mucaa kana maatii ishee waliin, fira ishee waliin akka isheen walitti hin dhufne, gaayilaaf illee akka isheen haasaa dubbii hin eegalle hidhee kaa'eera jechaadha. Hidhee kaa'eera jechaadha. Inni biraan immoo maatiin rakkoo ishee kana beekuuf hin dandeenye ishee irraa fayyadamu. Agartanii qarshii isheen fiddu sanarraati akkuma nama taa'ee sa'a elmuu irraa elmuu malee mucaan kun maal rakkatteetti, jireenyi ishii maal fakkaata, nuun nu haa fayyaddu, qarshii irraa haa argannu malee dhimma ishiiti. Amma jirtuutti itti irraa fayyadamnaa, gaafa isheen duute immoo dhimma ishiitiidha. Kanaaf egaa maal gochuun qabaadha? Maal haa goonuudha? Otoo isin ta'e hoo maal gootu? Yaada jedhu of keessaatii qaba. Kanaaf egaa yaadni kun yaada baay'ee ulfaataa fi baay'ee rakkoo cimaa ta'edha. Rakkoo cimaadha. Namni namaaf yaada isaan qoodu taanaan, haadha isaatti dhiyaate, abbaa isaatti dhiyaate, obboleessaatti dhiyaate hin mari'atu taanaan, namni boruftaan gaa'ela dhaabbachuudhaaf dhiira isa faana dubbatu faana hin haasa'u taanaan, sodaa kanaan maaltu uumamuu danda'ama? Bor maaltu ta'uu danda'ama? Jireenyi mucaa kanaa garamitti deema? Maaltu uumama? Rakkoo akkamitti ishee quunnamasa kan jedhuudhaa fi baay'ee baay'ee rakkisaa fi baay'ee ulfaataadha. Dhimmi kun maaliin injifatama? Maaliin mo'atama? Furmaannii fi qorichi waan kanaa maalidha? Kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Warri akkasii kee jirtan, sodaa akkasii keessatti warri argamtan, daftanii irratti baqtanii